Hai shamaar ka fuuni kabajamtoota ilmaan Oromoo nageenyi kiyya kan jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha viidiyoo salphaa wayii qabadhe isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoo kana namoonni hedduun ni beektu jedhee yaada. Garuu kan beekne irraa haa baratu jechaadhaaf viidiyoo kana kan qopheesse. Mee gama viidichaatti waliin haa deemnu. Egaa viidiyoon har'aa kan isinii qopheessee dhiyaadhe YouTube irratti wanta barbaadde dhaggeeffataa akkamitti waan biraa fayyadamuu dandeenya bilbila keenya irratti ka jedhu jechuudha. YouTube irratti viidiyoo wanta barbaadde kan dhaggeeffatuu barbaaddu san bantee kaatee karaa yookiin Facebook seentee yookiin Instagram seentee waan barbaadde fayyadamuudhaaf WhatsApp waan barbaadde fayyadamuuf YouTube irraa waa dhaggeeffataa karaa audiyootti dhaggeeffataa akkamitti waan barbaadde fayyadamuu dandeessa ka jedhudha. Duraan dursee Google Chrome keessa ni seentu. Google Chrome kun haala argaa jirtan kanaan Google Chrome haala salphaa ta'een akkanatti ni seentu. Iddoo search jedhu kanarratti yeroo tokko tuqxaniiti maal jettanii barreessitu youtube.com jettanii barreessitan jechuudha. Haala argaa jirtan kana youtube.com jettanii yeroo barreessitan yeroo takka goonii jettanii nama dura waan fayyadamee jiruuf isin akkuma seentanii jettanii desktop site fayyadu kanarratti ni tuqxu jechuudha. Isin yeroo jalqabatanii bahu karaa bilbilaatiin anamma immoo karaa kompiitaraa ta'eetiin kan bahu jechuudha. So desktop site fayyadu kanarratti yeroo tokko ni tuqna. Haala amma argaa jirtan kanaan kunoo karaa bifa kompiitara yookiin laptop fakkaateeti kan isiniif bahu. Egaa amma maal goonaa viidiyoo barbaannu sanan yookiin search goonaa yookiin immoo asumarra kan jiraattaa yeroo tokko ofirratti ni tuqna achi booda viidiyoo san ni ilaalla jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf viidiyoo kanarra taatuko. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, viidiyoo kana akkuma kun argaa jirtan karaa kompiitara fakkaatuun isinii kan mul'ataa jiru jechuudha. So viidiyoo kana hordofuudhaaf gubbatti yookiin dhaggeeffachuudhaaf keessaa baana jechuudha. Amma YouTube kana keessumaa baana. Akkanuma dhiifnee qixxee kana tuqnee keessaa baana jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan qixxeema tuqnee keessaa baanee kunoo fuula gubbaarra gad harkisnaa gubbaa kanarraa gad yeroo gad harkisnu kunoo haala audiyoo ta'ee isinii ba'a jechuudha. Audiyoo ta'ee yeroo isinii ba'u kana asirratti play ni goona jechuudha. Isa kana qixxee tuqnee ሀሳቦችን እየተቀያየርን ነው ቆይታ የምናደርገው። viidiyoodhaan achirratti YouTube irratti deemaatu karaa audiyootti jijjiirtee asirratti dhaggeeffatuu dandeetta jechuudha. So haala salphaadha wanti kun kan beekne irraa haa baratu jechaadhaa fi viidiyoo kanas ni qopheessine. So wantoota barbaadan akka bilbila keessan irratti gabbuusanii akka bilbila keessan irraa hin cinqamneef wantoota hedduuf isin gargaara kuni. Irraa fayyadamaa isin jennaa hedduun keessan immoo ni beektu jedheen abdii qaba. Kanaafuu viidiyoo kana waan daawwattaniif galatoomaa. Channel kiyya subscribe godhuun dagatinaa, like, share, comment. Galatoomaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan tura.